السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam nagartanii fayyaa keessanii akkuma jirtanii nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. warroonni sabiskiraayib gootanii maatii dabalamtan galatooma, warri hin godhinis haara warri dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii dabalamaa isiniin jedha. harallee viidiyoo gabaabduu takka isinii qaba, inshaallah akka irraa fayyadamtan abdii qaba. viidiyoo xiqqoodha, ruuza misira wajjin akkamitti dalana yookiin misira ruuza waliin akkamitti dalanna isa jedhudha. baay'ee viidiyoo gabaabaadha, turtiin keessan wajjin haa ta'u. shunkurtii xixiqqeessinee karattafnaa yookiin makiinaadhaan daannama makiinaan bira argame. shunkurtii kana ni qollaanaa jechuudha, zayitii waliin ni qollaana. haga shunkurtiin kun laafee malkii jajjaratuuf walumaan dhoofna. egaa kaa bifuma kana waliin dhoofnaa jechuudha. shunkurtiin keenya amma malkii jijjiratee jira. yeroo shunkurtiin kun malkii jijjiratetti tamaatimii firee lamaa qopheeffannee firee lamaa harkaan karattafne jechuudha. makiinaadhaan daakuu osoo hin taane harkaadhaan karattafne itti naannaa jechuudha. kun bifa kanaan tamaatimii karattafamaatti hidhattanii waliin dhooftanii egaa tamaatimiin kun gadi laafuuf jechuudha. yeroo tamaatimiin kun gadi laafee inni gadi du'eetiin jedhe fidanii salsaa itti dabaltanii jechuudha. hagammaatu salsaatti daballee kun akkanuma jira. ammaaf tamaatimii dhumaa fi shunkurtiidha. jidduu keessatti qimamii filfilii aswadii fi akkasuma kammuun itti godha. soogidallee itti gootanii jechuudha boodarra. kun soogoo fakkaataa bifa kanaan gadi du'ee jira. fiddanii ruuza itti dabaltanii jechuudha. ruuza miicanii burcuqqoo lamaa ruuza itti dabaltanii jechuudha. soogoo kanatti bifa kanaan waliin dhooftanii akkasuma misira burcuqqoo tokko folakkaallee miicatanii itti naqxanii jechuudha. itti naqxanii ruuzaan walitti ibiddarratti shunkurtii tamaatimii jettanii bakka tokkotti waliin dhooftanii jechuudha. isinis bifuma kanaa waliin dhooftanii kun waan isa akkanumatti waliin dhahaa jira. waliin dhahuu isaa kana iddoo waliin dhahaa akka ruuziin sun caccabuuf jechuudha. boodas waliin dhooftanii yeroo bishaan itti galee bishaan dafaa qopheeffattanii bishaan dafaa qopheeffattan san haala kanaan itti naqxanii bishaan itti guddistanii illee daangaan dabarsitanii likkima midhaan nu dalannu kana gadi fuula isaa cufuun itti naqxanii jechuudha. maaliif suutaan illee itti dabalaa deemtan waan ta'eef bishaan barbaada. amma bishaan fixataa laalaa itti buuftanii jechuudha likkii isaatiin. maashaallah kunoo kana fakkaata haala kanaan wacaa jira. ni ilaaltanii jechuudha. amma kunoo hin geenne ganaadha, gadi laafe malee bifuu kanaan waliin dhooftanii jechuudha. deebiftanii itti qadaaddanii kunoo bifa kanaan gadi baay'ee gaddu'ee jiraachuudha. amma sittuma deebitanii waliin dhooftanii jechuudha. maashaallah kunoo kana fakkaata. itti deddeebitanii iddoo waliin dhooftanii jechuudha. maaliif akka ruuziin sun caccabuuf jechuudha. bishaan illee giyaasa isaatiin laaltanii itti dabaltanii jechuudha. haga bishaan isin barbaachisu. maashaallah kunoo kana fakkaata. laafusii jabaatusii jiddu jireessa bilchaatee jiraachuudha. kunoo waan kaadha yeroo ol fuunee ilaallu akkana jira. maashaallah hedduu bareeda, hedduu mi'aayaa. inshaallah bifa kanaan shunkurtii zayitii keessatti dabbastanii fuula isaa irratti naqxanii waliin dhiyeessitanii inshaallah akkasinitti ol abdii qaba. haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي كن رت صلوات أبو سندتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترثي غاري سنين جرب لينتي.